Sinodoos tokko jechuudha. Inni lammataa inni Goojjam bahaa jiru qogaa Kidaanuu irratti kan jedhamu doogummaadhaan tokko kan hin taane dooguma mana kiristaanaa kan cabse, dooguma mana kiristaanaa kan diige, dooguma mana kiristaanaatiin tokko kan hin taane amantaadhaan tokko barumsa amantaatiin tokko kan hin taane keessumattuu Goojjam bahaa keessatti qogaa Kidaanuu irratti kan jedhamu keessatti aanawwan 18tu jira jechuudha. Aanawwan 18 kana keessa amantaadhaan kon taane amantaadhaan tokko kan hin taane yogguun isin jedhu barumsa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa barsiistuun ala kan ta'an kan barsiisan jechuudha. Isaan kunniin Goojjam bahaa keessatti waradaa yookaan aanaa 18 keessa aanaa 9 fudhachuudhaan abboota 5 muuduudhaan isaanis maqaan isaanii kan dura Abbaa Gabra Maariyaam Kidaana Maariyaam kan jedhaman amma paatriyaarkii ta'anii Abuna Qeerloos jedhamanii muudamanii jiru jechuudha. Kun labsiin tokko irratti hin baane. Egaa Abbaa Kidaana Maariyaam kan jedhamu kun wasiila hin beektu. Wasiila eenyu turanii? Abbaa Yoosef kan turanii jechuudha. Abbaan Yoosef kun hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa duraanii turan jechuudha. Yookaan Abuna Abrahaam otoo hin dhufin dura kan turanii hojii gaggeessaa kan turan jechuudha. Fira isaanii turanii jechuudha. Kana dhaga'anii callisanii turan garuu hojii gaggeessaan kun. Labsiin jara sanarratti ba'een ture. Labsiin jara sanarratti ba'een ture. Ittaansanii Abbaa Faantee kan jedhaman Abuna Yohaannis jechuudhaan Phaaphaasii godhanii jiru. Ammas Abuna Marqooriyoos kan jedhaman Phaaphaasii godhanii jiru. Abuna Heenok kan jedhaman Phaaphaasii godhanii jiru. Abuna Toomaas kan jedhaman abbootii 5 muudanii jiru jechuudha. Abbootii 5 kana muudanii labsiin isaa irratti ba'een jiru. Sanuuyyuu amantaadhaan gargar kan ta'e amantaa keenya. Kana jechuun akka kaatoolikii akka pheenxee kana ta'anii jechuudha. Garuu mana kiristaanaa aanaa 9 guutuu fudhatanii too bulchaa jiru yeroo kanatti. Labsiin tokko irratti hin baane. Reebichi tokko irra hin geenye. Maqaballeessiin tokko irratti hin taane. Maaliif? Dhugaa jirtu akka hubattan isin murteessa. Inni sadaffaan kan amma uumame kana kan Oromootii fi kan sabaaf sablammootaa kan jedhee uumame kana jechuudha. Inni kuni waan isin ajaa'ibu gaafii gaafachaa ture inni kun. Baroota dheeraadhaaf gaafii gaafachaa ture. Gaafii maal jedhu? Uummanni biyya kana keessa jiru Oromiyaa jedhamu kana keessa jiru kiristaanonni baay'eetu jiru. Kitaaba qulqulluu afaan isaatiin hiikame hin qabu. Maaliin mataa isaatiin hiikame hin qabu. Lallabaa hin qabu. Akkasumas sabaaf sablammiin biraa kan isa barsiisu sabaaf sablammii biraatiif kan Gumuuziif kan Hadiyaatiif kan Silteetiif kan Walaayittaatiif kan kana godhu hin qabu. Kanaaf hiikni haa kennamuufi kitaabni qulqulluun haa kennamuufi barsiisaan haa laatamuufi abbaan yaa muudamuufi jedhanii gaafii gaafatamaa ture. Gaafii kana yogguu gaafii kana isaan gaafatan nun gaafannee jedhanii sobanii jechuudha. Yogguu isaan soban immoo iyyuu nuti guyyaa itti gaafanne wajjin baasuudhaaf isaaniif mul'isne waraqaa ragaa. Kinoo yeroo kanatti eebbifamoo abbaa keenyaaf barsiisnee jirra, barreessinee jirra, galchineefii jirra. Kana caala immoo kan barreeffamaa fi kan xalayaa dhiisaati abboonni keenya 3 dhaabbatanii achi keessatti waggaa 3 oliif gaafii kana gaafachaa turanii jiru. Bara kana fulbaana irratti yookaan maskaramii irratti gaafii yogguu onkoloolessa irratti gaafii yogguu dhiyeessan inumayyuu gaafii kana maa gaafattan jedhamanii. Ummata lakki gaafiin kun gaafii ummataati jennaanii ummanni maal fidaa? Ummanni maal godhaa? Maqaa ummataatiin nun doorsisinaa jedhamanii arrabsan. Argaa. Abboonni kun gaafii kana gaafachaa turan. Gaafii kana wanta guddaa godhanii asiif achi dhamaa turan. Gaafii kana qabatanii wajjin arrabsaman. Gaafii kana qabatanii wajjin dhibbatan. Manni kiristaanaa adda ba'uu hin qabdu. Warri suni garuu gaafii kana illee hin gaafan. Xalayaa kanas hin galchin. Deemsa kanas hin deemne. Wanta kanas tokko hin goone. Kitaabni mataa isaaniitiin hiikatanii qabu.
Gaafii tokko nam deebiseef hin jiru. Dhumarratti wanti maal ta'e labsiitu irratti dabarfame. Inni sin ajaa'ibu jara kanatti labsiin tokko darbe hin jiru. Inni sabaaf sablammootaa fi Oromiyaa of muudicha laannani inni qogaa qidaamirratti isiniin jedhe otoo Phaaphaasiin hin jiraatin lafuma kaanii of uuman. Oduu paatriyaarkii hin jiran ofumaan lafaan ilkaanii paatriyaarkii of godhanii too of muudan. Labsiin tokko irratti hin baane. Isa kana garuu gaafiin kun gaafatamnaan abbaa kanaa namni jedhee hin jiru. Uummanni gaafannaan abbaa kanaa namni jedhee hin jiru. Maaloo kana deebisaa jennaan abbaa kanaa namni jedhee hin jiru. Wanti kun sirrii miti, uummanni dhumaa jira, uummanni miiliyoona 15 Oromiyaa keessaa gara amantaa biraatti seenee jira. Uummanni kibbaammoo kana caala dhumee jira. Maaloo deebii kana deebisaa jennaan didan. Abboonni quuqama lubbuu badde kanaaf deebisuu qabnaan dhaqanii muudama kana gaggeessinaan akka seera mana kiristaanaatti labsii bayii argitanii jirtu. Maqaballeessa bayii argitanii jirtu. Warra sanarratti garuu labsiin tokko hin baane. Warra sanarratti garuu maqaballeessi tokko hin baane. Warra sanarratti garuu doorsisni tokko hin taane. Isaan irra darbaati nukinoo hagaarraa nu ajjeesuuf nu ari'aa jiru miti. Doorsisni hin taane, arrabni hin taane hin jiru. Maal waan godhameef, dhugaa waan dubbatamneef. Manni kiristaanaa Jijjigaa keessatti manni kiristaanaa tokko halkan tokkoon ibiddaan boba'ee yogguu bulu namni tokko labsiin baasa. Jimma keessatti sun hundi yogguu ta'u manni kiristaanaa gurraacha uffan. Shaashamannee keessatti, Dodola keessatti, Adaabbaa keessatti, Baalee keessatti, Asaasa keessatti, Dheeraa keessatti, Itayya keessatti, Jimma keessatti, Shawaa Bahaa keessatti, Shawaa Lixaa keessatti wanti sun hundi ta'a yogguu ture labsiin tokko hin baane manni kiristaanaa gurraacha hin uffanne. Qalbeeffadhaa. Dhugaa akka murteessitaniif dhugaa isinitti himna. In fudhachuu baattan dhimma keessan. Kana hundatu ta'e. Arrabsi kun hundi kan dhufu. Gaafa taabonni bultoo isaatirraa ba'ee caccabu bataskaanni gurraacha dhufan. Gaafa lubbuuwwan suni hundi akkasitti lola'u, dhiigni isaa lola'u, waan tokko hin dubban. Seera diigdan bataskaanni jigdeerti. Gaafa Tigraay akkas godhan bataskaanni hin jigdu, bataskaanni hin qoodamtu, qannoonaan hin cabu, doogumaan bakka lamatti hin ba'u. Bataskaanni bakka lamatti hin ba'u. Gaafa warri qogaa akkas godhanii bataskaanni bakka lamatti hin baatu, doogumaan hin cabu, qannoonaan hin cabu. Gaafa Oromoo fi saba uummanni kibbaa kana godhu garuu doogumaan hin cabu. Bataskaanni bakka lamatti cabdi. Kuni hundi ta'ee jira. Kuni hundi ta'ee jira. Maaliif uummata barsiisuuf miti. Lubni tokko waggaa 50 waggaa 60 Oromiyaa keessatti ni tajaajila. Garuu afaan Oromoon dhagahu. Hawaasni keenya, akaakileen keenya, firri keenya, obboleessi keenya meeqa otuu gaabbii hin galin luba isa dhaga'uu dadhabeetoo kan du'e meeqa. Lubbuu sanaaf eenyu itti gaafatama. Anaa isinii warra har'a nu arrabsaa jiru kana, warra har'a maqaa adda addaa nutti baasaa jiru kana, warra har'a seenaa hin qabne nutti moggaasu kana. Ishime waanuma hundaa dhiisaa ishee. Nu amma deebin hin araaramna jennee miti. Warra Tigraay irratti maqilacaa bayii argitanii beektu ijoollee Waaqayyoo meenatti hima. Meenatti hima. Isaan keessaa nama arrabsame, nama suuraan isaanii gadi garagalee argitanii beektu meenatti hima. Laayivii galamee halkanii guyyaa duula nurratti duulame sana yaadadhaame. Darbeera amma guyyaan. Warra sanarratti har'a maaliif akkas ta'uu dadhabe? Uummanni kun hundi gurraacha uffatee ba'e. Abbaan afaan Oromootiin muudame jennaan. Abbaan afaan Hadiyaatiin muudame jennaan. Abbaan afaan Walaayittaatiin muudame jennaan. Namni kun hundi gurraacha uffatee ba'e.
Gurraacha uffatee ba'e. Oduu kan gurraacha uffatee ba'e suni hundi otoo gaabbii galee akkam gaarii ture. Otoo dhiigaa fi foon gooftaa fudhate akkam gaarii ture. Akkam gaarii ture. Akkam gaarii ture. Waa gurraacha uffate, waa profaayilii gurraacha godhatee sun amma kinoo amma deebi'ee mitiin sirba hundi isaayyuu nan qalamaa nan du'a kan jedhe suni hundi kinoo amma hin utaala ol. Hin jiru kiristaanummaan akkanaa. Hin jiru. Lafa dhiitaarra. Waan isin ajaa'ibu namoota baay'ee taajjabaatu. Inni wareegamna guyyaa sadiif bataskaanni sooma labsite warra jedhamanii gurraacha uffatan guyyaa mana tajjoolu galgala immoo dhaqanii hin wareegamnedha. Qoosni akkanaan jiru kiristaanummaa irratti. Eeyyeen anamma akka nama tokkootti cubbamaan akka kootti hin jiru beekamaadha. Balleessaan akka kootiin jiru beekamaadha. Garuu dhugaa wajjin dhaabbannee yoo duune rakkoon qaba. Isaadhaaf wareegamummaan kan fudhatamu Yesuus Kiristoos gonkumaa nama gonkumaa waaqa addunyaan otoo hin uumamin dura haadha malee abbaarra addunyaan erga uumamee booda abbaa malee haadharraa dhalatee jira. Isa fayyisaan gara biyya lafaatti dhufee jira, dhalatee jira, cuuphamee jira, du'ee jira, du'aa ka'ee jira. Guyyaa 50ffaatti ol ba'ee jira. Deebi'ee ni dhufa jettee yogguu lallabde wareega kana lallabaa yogguu wareegamummaa fudhatte akka Phexros, kana lallabaa yogguu wareegamummaa fudhatte akka Istifaanos, kana lallabaa yogguu wareegamummaa fudhatte akka Pooliikaarp, akka Morqoriyoos, akka Atinaatiyoos, akka Agnaatiyoos. Dhugaadha wareegamummaan kee. Ulee baattee duuka bu'aa kamtu ulee baatee intan jechaa ture. Innaa kanatu ta'e. Wanta kana hundatu ta'e. Maaliif isinitti fakkaata kun kan ta'e? Maaliif isinitti fakkaata kun kan raawwate? Amma namni nu arrabsa. Galata Waaqayyoo isaaf jennee arrabsamuun keenya dhugaadhaaf jennee arrabsamuun keenya ani akkam yoona jaallateen jedha. Beektu akkam yoona jaallate dhugaa dubbadheetoo akkam yoona jaallate Kiristoos isaaf jecha arrabsamuun kun dhugaadhaaf jecha jibbamuun kun dhugaadhaaf jecha maqaa garagaraa fudhachuun kun fakkeessituu soobduu hattuu ejjituu lubbuu balleessituu situ dhiiga namaa dhangalaase jedhamnee dhugaadhaaf arrabsamuun kun carraa akkamiiti? Eenyutu carraa kana argachuu danda'a? Dhugaa gadi baanee dubbachuudhaaf. Kan kana dubbannuuf kiristaanota miiliyoona kana hunda keessaa miiliyoonni 15 yogguu baddu sana manni kiristaanaa gurraacha uffanne, manni kiristaanaa gaddan labsine, manni kiristaanaa labsiin baasne. Inni sin ajaa'ibu akkuma hubattan akkuma muudama kana dhaga'aniin galgala guyyaa 3 maal labsan? Gaabbii labsan, sooma labsan. Galgala labsaniiti ganama gadi ba'anii nu awwaggazan. Akka seeraatti kan ta'u qabu guyyaa 3ffaa erga soomni raawwate. Maaliif? Bakka akka sodaatanii deebi'an jedhameeti. Dhugaan duubatti hin deebi'u ammas. Namoonni baay'een kana hubachuutu nurraa eegama. Dhugaa kana baruun maaliif kana gootan, maaliif kana dubbattan? Kana caala kiristaanonni miiliyoona 10 hin guunne kunuyyuu akka biyya kana keessaa hin banne, akka biyya kana keessaa hin dhumne, manni qulqullummaa keenya akka ormaadhaaf hin taane. Abbaan tokko eebbisaanii nurraa bulu. Ani kanan dhufe biyya Awustiraaliyaati tajaajila afaan Oromooti. Maalidhaafi jedhanii haasa'an. Garuu bakka itti dhalatanii guddatanitti bataskaanni gubatee daaraa kan ta'e. Taaboonni teessoo isaarraa ba'eetu kan jajjabe biyya isaanitti dhalatan keessaa. Kutaa biyya lallaba isaanii jalatti. Manneen kiristaanaa cufamanii ji'a tokkoof otoo waan tokko hin argin kan jiraatan kutaa biyya lallaba isaaniiti. Bakka sana dhaqanii hin ilaalle. Hanga har'aa dhaqanii hin ilaalle. Bakka isaanitti tajaajilanii guddatan mana kiristaanaa isaanitti sirna galatoo gaggeessan
beektuun dhumti keessan carraa kaameraa waan arganneef ta'uu danda'a himi. Kutaa biyya lallaba afur qabanii kamtu cufaadha kamtu banaadha kamtu lallabame kamtu lallabamne wanti beekan hin jiru. Miti isaan kutaa biyya lallaba afur qabatanii dhiisati. Abbaan gaabbii tokko ijoollee gaabbii torbaa ol akka hin qabanne jedha. Maaliif torban keessatti tokkos torban isaanii biraa akka dhaquudhaaf. Kutaa biyya lallabaa tokko keessa yoo xiqqaate aanaa 20tu jiraata. Aanaa 15 yoo xiqqaate kan jiraatu. Isa jala bataskaanota 100 oltu jira. Yoom dhaqanii waliin ga'u. Yoom gaafatu. Kanaaf dhugaan kana bataskaanni hedduu haga dhumee as ga'e jira. Eeyyen otoo nu hin guddatin, eeyyen otoo nu hin beekin, eeyyen nuti boo'aa itti guddanne. Tajaajila afaan Oromootiif Finfinnee dhaabanii tajaajila afaan Oromooti jedhamnee yogguu waamamnee iddoo sana dhaqnu bar afaan Oromootiin lallabuudhaan yogguu maqaa abbaa jennu afaan kana hin lallabin jedhamee waraqaa meeqasitti barraa maayikii meeqasirraa fuudhama. Sa'aatiin dhume siin jedhu afaan Oromootiin gaafa lallabuu eegaltu. Sa'aatiin dhume gabaabsi siin jedhu. Yookaan immoo yaaduma afaan Oromootiin si waamne malee uummanni naannoo kanaa bara afaan Oromoon dhagahu siin jedhu ergaa achi geessee booddee. Yaa uummata maqaa abbaa jedhaa jettan uummanni maqaa abbaa si wajjin jedha. Isaan garuu maal siin jedhu? Uummanni afaan Oromoo siin jedhu. Tajaajiltoonni isaanii kan Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan afaan Oromootiin lallabaa jettee yogguu dhaqxeetti himtu waan baay'eetu jira. Nama haasa'uun barbaadu waan baay'eetu jira. Kana dhabaniiti kana dhabaniiti. Wanta isin ajaa'ibu akkuma beektan ani maqaa mataa kiyyaan namoota baay'ee asii garaa kanaan na beektan isin kadhadheen jira. Baay'ee isin kadhadheen jira. Maal gochuudhaaf kitaaba maxxansiisa jedhe. Kitaaba maxxansiisee too uummataaf bataskaana keessatti raabsamu jedhe sana raabsaman jedhanii namoonni lolaa turan baay'eedha. Waldaan duukaa bu'ootaa kadhatee kan maxxansiise. Lubni mitikkuun kadhatee kan maxxansiise. Kitaaba sirna galatoo. Kitaaba deebisna amala dura duqqannaa kan jedhamu. Kitaaba garagara qaala waayidi. Kitaabota garagaraa kadhatanii kan waldaan maxxansiise argitanii tarreessaniit maal godhanii nutuu hiikeedhaan. Yaa'ii kanis yaa'ii kan raabsumaaf namoota dhoorkaa turedha. Dhugaa kanatu dhokate. Dhugaa kanatu haqan qaalame. Bu'aa mataa isaaniitiif iyyan malee kiristaanota Oromiyaa keessa jiru barbaadanii miti utuu barbaadanii miileenni kun hundi utuu badu hin bo'u turan jira. Akka har'aa kanatti ni bo'u ture. Abboonni isaan Oromiyaa irratti muudan afaan Oromoo xiqqoo kan danda'an sanas ta'uu baannaan ergama isaanii kan raawwachiisanidha. Ergama isaanii kan raawwachiisanidha. Paappaasiin biyya hin qabu ergata akka monoksee ta'e akkasin ta'u jedhu miti. Soba. Paappaasiin Tigraay jiru dhufee Gondoraa bulchume. Natti hima. Bulchaa jira. Dhiisaa Tigraay dhiisa. Kan Goojjam jiru Walloo bulchaa jira. Kan Walloo jiru Gondar bulchaa jira. Hin jiru. Maaliif qoqqoodatanii xumuran? Kanammoo ragaa yogguu barbaaddan warri Gibsi jiraattan, warri Ameerikaa jiraattan, warri Dubaay jiraattan ragaa bataskaana warra Walloo jedhama. Bataskaana warra Goojjam jedhama. Bataskaana warra Gondar jedhama. Sirrii miti kun. Asitti toltu as ba'anuu maal nun jedhu?
Bataskaanni gosa hin qabdu, qomoo hin qabdu, maaliin qabdu, maaliin qabdu, maaliin qabdu. Erga 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 gosa hin qabaanne, erga qomoo hin qabaanne, afaan tokkoon qofa barsiisuu hin danda'amu. Maaliif gooftaan namoota sana hundaaf barattoota sana hunda tanidha. So ijji keessan isinii banama yogguu ta'e wantan amma isinii dubbadhe kana adda baastanii akka beektan. Barsiisota qabdan argitanii jirtu. Eenyu dhugumaaf tajaajila kanaaf. Nuti garaadhaaf hin bulu. Yoo deemne biyya garagaraatti yogguu tajaajille aballuma kennan sanallee hin fudhannu. Lubbuu keenyaaf tajaajila galanni isaaf yaa ta'u. Amma nuu danda'ame yoo dirqama ta'e kan fudhannu. Maaliif uummata kanarraa baane uummata kana tajaajiluudhaaf dhugaadhaaf tajaajila dhugaatiif. So akkanatti eenyu dhugaadhaan isin tajaajilaa jira. Tajaajilaa kamtu tajaajila kanaaf. Gaafa ati dhugaa dubbattu zaranyaa siin jedhu, sanyummaa siin jedhu, fakkeessaa siin jedhu, taaddisoo siin jedhu, soobduu siin jedhu, hattuu siin jedhu. Utuu baraka keerra barbaadde hanni tokko hin jiru. Garte gaafa ati waa'ee tajaajila afaan Oromiyaa keessa jiru dubbattu zaranyaa siin jedhu. Gaafa siin oduu isin Tigraayitti citee hafeera siin jedhan waan tokko xaxxi. Kanatu jira ijoollee Waaqayyo. Kana caala dubbadheetoo cubbuu koos baay'isuun barbaadu. Garuu tajaajiltootuma isin tajaajilan, barsiisotuma isin tajaajilan, barsiisotuma afaan kanaan ni tajaajila jedhanii onlaayinii kanarra halkan guutuu taa'aa bulanii qarshii isinirraa sassaabaa bulan baay'ee isaanii argitaniittu. Rakkoowwan mana kiristiyaanaa achitti akkana ta'e, asitti akkana ta'e, achitti akkana ta'e, asitti akkana ta'e jedhanii isinitti maa turan tajaajila dhugaatiif har'a dubbadhaa yogguu isin jiran isin achi garagalanii kan isin arrabsan baay'ee argitaniittu. Baay'ee isaanii jechuudha. Kanaaf dhugaa kanatu jira. Dhugaa kanatu jira. Dhugaadhaaf immoo iyyuu baga arrabsamne du'as immoo keessummeessuuf jira. Maaliif akkuma argitan reebicha guddaatu jira. Doorsisa guddaatu jira. Arraba guddaatu jira. Halkanii guyyaa nu reebu homa miti. Maaliif dhugaa wajjin dhaabanne waan ta'eef. Maa kana dubbattan ammas yeroon laayivii seenu ganama bilbilee meeqatu doorsisa. Maa kana dubbatte maa kana goote jechuudha. Garuu dhugaa kana bara adda baafadha. Waaqayyo sodaataa, Waaqayyo sodaadha, Waaqayyo dhaga'a, nama dhaga'u. Daani'eel irra cubbamaadha, hattuudha, sobduudha. Sobduudha. Isa miti kan laaluu qabdan, dhugaa laaluudha kan qabdan. Waaqayyoodha nama laaltanii miti deemuu kan qabdan. Waaqayyoodha laaltanii deemuu kan qabdan. Dhugaadha laaltanii deemuu kan qabdan. Karaadha laaltanii deemuu kan qabdan. Raafamuun qabdan asiif achi. Egaa dhugaan dhuguma. Namni qallaan haasa'eef furdaan taatu dhugaan. Egaa dhugaan dhuguma. Namni furdaan haasa'eef dhugaan taatu dhugaan. Dhugaan dhugaadha. Mootiin haasa'eef soban taatu. Paappaasiin ebeluu haasa'eedhaaf soban taatu. Lubni ebeluu haasa'eedhaaf soban taatu dhugaan. Dhugaan dhugaadha. Inni immoo Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Kanaaf haaluma kam keessattu yeruma kam keessattu dhugaa bartanii ta'u. Fakkeenyaaf marrakkoo qabu. Naannoo Oromiyaatti godina hedduutu jira. Godina hedduu sanarratti abboonni muudamanii ta'u Oromiyaa jalatti yogguu waaman. Oromiyaa kan walitti qabu immoo abbaan tokko jiraate. Inni immoo paatriyaarkicha ol jiruuf yogguu waamame. Meetiroopoolitaanti kan jedhamu jira barumsa mana kiristaanaa keessa. Akka kanaan kan deemamu jechuudha. Fakkeenyaaf Google yookaan Amazon galtanii dubbisuu dandeessu. Ortodoksiin Giriik paatriyaarkii 5 qabdi.
shan bifa sanaanuu deemaan rakkoo qaba. Meetiroopoolitaanti kan jedhamu godina hundumarraayyuu abboonni hin jiru. Isaan garamitti waamu? Naannootti waamamu. Naannoo uummata